Ati kompansi suata mau Dubai. Akan berata singgah sisa aku berata mah. Gatai Di rumah tanah nanti gue kan. Nanti gue kan. Nanti gue kan. Ijoolluma san qofa gadi lakkisin wanni siidhaamu jawaadee keenya sirriitti cafaqee irraa kafaliif. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya nagaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii isiniin jecha alhamdulillaahi rabbil aalamiin kunoogaa wardaan alhamdulillah fayyitee jirti. Khairumaan hin deebi'ee inni gaani tura malee numa baajaan haqni namaati. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Kunoo akkuma agartan gaa jawaadeen hattoota qabee jira. Jawaadee keenya gaa inni furmaatee bee alhamdulillah. Kiyyalleen gaa inni gaa bee waan dhokannee fuudhan ijoollee san mootummatti kanneen ishii ijoollee uummata sanillee arganii mootummatti illee irraa hin kennamne alhamdulillah har'a garuu baga rabbiin si gammachiisen siin jaa furmaatee fi jawaadeelleen ijoolluma san qofa gadi lakkisin wanni siidhaamu jawaadee keenya sirriitti cafaqee irraa kafaliif. Gadi lakkisin waan isaan gaa ishii godhaa turan san caalaa irraa kafaleetilleen inshaallah gadi lakkisin anilleen dhufeetiin bira dhaabbadha furmaatee alhamdulillah baga rabbiin Jazaa shiidhaa baasee finjaa namni gaawaa amma waa nama godhe ni tura malee gafuun hin turtu jan jazaan ta dur ni turti ammaan turtu jan akka irratti dafteetuma irraa kafalamti qabadeelleen dhokatelleen numa ba'a akkuma beetti rabbiin baasa inshaallah baga rabbiin haqa ishii baasee fi haqa keessan rabbiin sii baasee garuu efa harkaan gattee gadi lakkisin ummata san hajirullee ni fide tokkicha harkaa qabdu santu hajirullee fide jechuudha. Yoo tokko qabde isaan sadii fi afurootan illee waluma fidan akka ta'an hin qabanii waluma fidan jechuudha akka ta'an hin jiru furmaateen gaa baga gammaddeen jaa alhamdulillah illee gammadeetiin jira namni gaa awwal marraa gaa dhalaan as keessatti miidhamte anaa fi furmaatee waan taateef rabbiin jazaa teenya nu haa kafalu garuu miskiinni namantuu illee nama jalaa hin hafu waan biraa gaa waan nama goone hin qabnu nuti gaa alhamdulillah gaa khairuma nama yaanne oduma nama harka keenya nyaachifnee harka keenya obaafnee nama waata kan qabne miskiina duraan hattummaa dalagullee hattummaa irraa obaaftee boodaas gara galeessi nyaata namni kamtu nama kiyyaa kamtu diina kiyyaa addaan hin beektu yoo obboleessa rabbiitiif jettee itti qabdellee akkana si godha jechuun akkana godhe naafisi godhe kana nama godha namni ifitti qabanu jechuudha furmaatee teenya alhamdulillah garuu baga rabbiin haqa kan keessii baasee siin jaane buleetii tiyyee qaalii Sibiran dhaabbadha wallahi waan na godhan gaasan hoonin argee akka namni gaafa ofii beeyte qabatamaan irra gee kanaattu hedduu takka nama arifataa haalan gaa waan fi irra gee waan ati irra geesse san ofiitiin irra gee argeechuudha gaasi boodan kun obboleetii tiyya alhamdulillah garuu waan hunda rabbu waan namatti fidaa rabbumaan namarraa fixaa waa takka naman gootuuleen ummata mujrima hattullee waa takka sin gootu numa fayyita jechuudha numa fayyanuu hunooqa videos matarratti na fedhanii akkan taane na godhanii walumata kan hunda na jallisanii jan alhamdulillah rabbil alamin hunoo fayyeetuman ilmaan kiyya keessa taa'u jira jechuudha inshaallah waa takkan taanii garuu haqa keenya rabbiin nu baasu yoo ati khairii malee yoo ati sharrii namatti yaaduu baatte rabbii si yaadatan teeti inshaallah anummaa ummata sanillee odoon takkaatu ofiifuu ol ka'ee gaa akkuma agarte sanii ol ka'eetu takka harkaan hin tuqini narraa dabarsan jechuudha rabbii bakka ngalletti isaan haa dabarsu maaliin godhaa miti anuleen tiyyaan dha'u roolee rabbiiti rabbi isaan haa dha'u warra kanan nama naannessu warra magaalaa kanatti hattuu magaalaa keessa yaatee kanatti maallaqaa jecha kanan nama nyaattu maallaquma gaa'uma wama funaanatu wama agarte wama hokkee isaanii funaanuufi gajjaaniin dalagatan namni efa yoo dalagataa biyyaa bee makiinallee taatu dhiqateetti waan dalagata malee walirra deebi'ee oroma walii jechaa waliin nyaatu as gara galanii walumatti as gara galle jechuudha alhamdulillah bagaatillee rabbiin si gammachiisee seenja gammachuu tan teetin irra ol bee wallahi alhamdulillah rabbil alamin karma ummanni sun argamee qabamee jechuudha gaduma akka gadi lakkifne anillee wallahi dhufeetin si wajjin cafaqa furmaatee teenya wallahi si rabbiin bagasi harka hankee naqe harka jawaadee seenee jiraa miti gaduma lakkisin jawaadee wanni siidhaamu gadi lakkisin taanii fuudhaniituma akkuma nuti firraa mootummatti kennan sanitti akkasitti mootummatti kennuudha malee mootummaan nama waan akkanaa kana dalagu gadi lakkisu jechuudha namatti gaa yoo waa qabaatanii maallaqaan faagaa
lubbuu fi of bitanii of baasan maleedha maallaqa isaa fuutee miti tun hattuu ganda keessa yaatu wama kokkee isaaniif dabbaruu ganda keessa yaate nama nyaatti malee wanni isaan qaban hin jirtu shilingiin takkittiini wama guyyaa sanii wama ittiin caffaranii wama shiishan itti dhuganii wama ittiin bashannanan barbaadu fi guyyuma tokkicha yoo kuma meeqa argatanii waggasuma liqimsanii wanni isaan kaatan hin jirtu ta duraan abaarsi biyyaa darbe takkanaatu ni beeyte ilmoon namaa ilmoon nagaa ilmoon haadha fi abbaa ifiigaa maal maannaan jedhani an ilmaa balutti obbeeytu waan akkanaatu waa hin dalaydu diqaalumaa biyyaa eegaa akkanatti waan akkanaa tana dalagata abbaa fi haadha bakka jiran hin beeyne inshaallah rabbiin nurraa qajeelchu hundaawi rabbiin nurraa haa qajeelchu rabbiin ulee isaati nurraa dha'u maal jennaa miti waan jennuun hin qabnu nuti naman tuynu garuu tana mootummatti irraa kennuudha yoon taanis yoo tumtee harka kan keessatti waa taanis harkuma hamaa nama naquu fi rakkoodha mootummatti yoo kennite immoo wanni isaan banilleen hin jirtu numarra hidhamanii tatta'an jechuudha rabbiin qabee qaban harka keesseene ifirraa mootummatti kennite jechuudha ati sanga tumtee irraa hafalatteetti bal'inatti yoo gallakkifte ammas boodas ni deebi'an namatti waan taateef jechuudha tanaafu gaafurmaatee teenyatilleen gammaddee baga gammaddeen siinjaa waan hin cuunqabu gaarra deddeebi'eetuma siinjaa hedduu takkan gammadee inshaallah rabbi jeeqaaman hin dhufee anuu si bira dhaabbadha inshaallah rabbii waan akkanaa tana nurraa haa dhoorgu anis gaasii boodangaa odoo dhufellee si bira dhaabbati waan natti ta'e agartee jirta inshaallah garuu san hunda keessaa rabbiin nu baase golaartitis gaa rabbi haa baasuun jaa harka diinatii diina isa qabe kanas rabbiirraa haa qabu rabbi haa qabuun jaa akkuma isa qaban kanatti isaanis qabamumaaf ta'anii inshaallah Abrahaam Faaris gaanii baafna jedhanii gaa bira dhaabbatu jiran hedduu takka bira dhaabbatu jiran namuuyi inshaallah rabbi haa baasu inshaallah rabbiin yeruma gabaabduu keessatti akkuma yeroo keessatti rabbiin haa baasu gammachuun waa dhageessisuun ja'a hedduu takka waan gaddaa malee wanni gammachuun dhabamtee jirti magaalaa kana keessa roorroo addaatu deemu jira namni oromoo walirratti gaa oromoo walirratti oromoo maaltu irraa miti tan maqaa oromoo uffatteetu kanatti asii nama guba maleedha oromoo yoo deebitee kanatti wal nyaatti hamtu arra waa qaba hamtu gogo akkam ijaniitu malallaalanii akkanuma wal nyaatu eegalan jechuudha inshaallah rabbi nurraa dhoorgu tana hundaa'u balaa deemtu tana hundaa'u rabbi ga'ee nurraa haa jiru alhamdulillah rabbil aalamiin garuu karabbiin haqa namaa baase jechuu haqa keenya baase alhamdulillah manja karabbiin jarma furmaate akkas godhee hedduu takka addunyaa guutuu ijisiisee nu ijisiisee ilmaan oromoo kun bakka irraa hin ijin hin qabanii miciyyoo san akka hin taane godhanii isaan hin argamne garuu ishiin baate har'a garuu argamanii jiran alhamdulillah rabbil aalamiin gammachuma tanan ibsuudha har'a ol ba'e gaa'ii isinitti illee dheeressu hangan gaafummaatee birattis qaaman argame inshaallah waan ishiin irra geesse fi gaanilleen akka waan walumaanuu irra geenye gaa viidiyoo isinii marru inshaallah nagaan naa turaan isiniin jabbuleeyyan kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh